Ani fi sakarta. Maqaan koo adde Tigistaalamuun jedhama. Aanaan koo aanaa Tufaamuun irraa hin dhufe. Mee akkamiin ilaalaa jirtu mee ayyaana kana? Akkamiin ilaalaa jirtu? Ayyaanni kun baay'ee bareeda. Gammachuu guddaan nutti dhaga'ame. Aadaan durii keenya nu deebi'ee baay'ee itti gammadaa jirra. Gammachuu keessa dabarree dhufne. Mee duratti yeroo keessanii fi yeroo isin ayyaana kana kabajanii fi kan ammaa kana faana garaagarummaan jiru maal fakkaata? Garaagarummaan yeroo durii yeroo deemnu qe'ee keenyatti taphanna waan jiru. Goobeenis qe'eetti irra deemneeti naannoo keenya irra deemneeti har'a ganuu waan galata argatu Finfinnee dhufne kabajuu keenya baay'ee nutti dhaga'ama. Baay'ee galata guddaa Waaqaa galchina. Ijoollee kana akkamiin ilaalaa jirtu? Duudhaa waan fuutanii sirbaa jiran immoo akka keessan duriitti wal fakkaataa dhufu. Gammachuu keessa sirbaa jirani baay'ee aadaa durii sanis deebisaa jirani tokko nu mallaalaa. Dargaggoonni keenyas akka duriititti immoo dubaras laalaa jirani. Irraa fagaadheetan laalaa jira waan jiru akka haadhatitti dhufe. Baay'ee bareeda durii ishiin taphachuullee baatteen taphatteedhaani fe'iinni qabu agarsiisaa jira. Baay'ee bareeda, baay'ee miidhagaa. Rabbi kanumaan nurratti haa irraanfatu. Duratti yeroo tapha goobee kanaa fi tapha qaammee kana dhiirris dubarris wal ilaallata. Bara kan keessanii akkamitti wal ilaallatu ture? Bara keenya qaamuma irratti ilaallatanii numa ilaallatanii qaamuma irratti ilaallatanii yoo isaan sirban isaanis duuba deema. Tuqaa garuu akkatti ifan ba'anii ijaan wallaalaa. Antuqu sun naqee uleedhaan tuqaa. Ishiin cinaa jirtu immoo timti. Ishiin hin laallattu ishii cinaa jiru santu laalee hiriyaan ishii ilaaltee tittimti. Baay'ee garuu nama gammachiisa. Inni ammaa kunoome. Inni ammaatis akkasuma seenaan durii deebi'aa jira. Amma waa baay'ee ilaalaa jira. Waa baay'ee irraa fagaaddeetis lallaalatan jira. Asuma keessaa ammumaa odoon taa'aa jirru. Sirbitu jedhee tokkotti mucayyoon aanaa keenya wal faana dhufnee teenyuma maaliin mucaa kana eessatti beektan jedhee namuma biyyaatii naan jette dubartiin biraa wajjiniin sirbaa jiraayyuu dhaqeet ofitti ishii butee tuqee maalii wanna akkanaa kun jedheen asumatti nama biyyaatii lakki naan jette kana argeera. Dargaggootaaf mee ergaa dabarsitan maalidha? Dargaggoonni keenya itti cimanii duruu qeerroon biyya tiksee ammas biyyaa tiksanii isaanumaan bareedna aadaa ofii irraanfachuu qabanii aadaa isaan darban kana immoo ijoollee isaaniitti dabarsuu qabanii nu akaakileen abaabileen keenya akka nutti dabarsetti isaanis aadaan keenya irraanfatamuu qabu akkuma akkatti bareedan kanatti biyya ofiitis bareedanii haa eeggatanii duraanuu eeganii tasiin ga'anii qarree qeerroon itti dhumanii lafeen isaaniitti caccabanii tas ga'anii ammas immoo aadaa durii kun akka hin irraanfatamu aadaan keenya aadaa Oromoo aadaa guddaa aadaa kanan jedhu biyyi faranjii nurratti nu laalcha dhufu kan ancaalummoo ammas immoo yoo aadaan keenya akka nu guddatu jedha ilmoo ofiititti akka dabarsanii isaanin malee bareennu nu haa bareedanii biyyi teenya nagaa nu haa taatu jaalala keenya tokko nu haa godhu tokkummaan keenya haa cimu. Ammas Oromoon guddaadhaan waa guddatu Oromoon ammataadha. Ammas ammatee aadaa isaa qabatee akkatti fufuun jedha. Galatooma. Jiraadha galatooma.